makaakii gahee hojii. Okay, Salamoon Afoorqeen jedhama. Dursa garee kilaba bulchiinsa magaalaa Muka Xurriiti. Taphni har'a gaggeessine gareewwan lamaan gidduutti morkii guddaa ture. Akka garee keenyattis tapha har'aatiif xiyyeeffannoo addaatti kennine tapha torbee tokkoffaa fi lammaffaa keessatti hanqinoota turan adda baafannee bakka hanqina qabnu sanitti sirreeffama fudhannee seennee har'a morkii guddaa goone gareen lachuuyyuu baay'ee tapha hawwataa taphanne kanaaf isa taanutti immoo kana caalaa qabxii guddaa finnee eegna. Kana caalatti ammas ijoollee keenya cimsinee bakkawwan ammas hanqina qabnu tapha har'aa irratti ijoollee keenya wajjin mari'achuudhaan sirreeffama fudhanneetoo taphoota ittaanu injifanneetoo ba'uudhaaf yaallaa jechaadha. Caalmaa fudhannee taphachaa turre keessayyuu toora fuula duraa irratti toora istiraayikarii irratti hanqinoonni gaappii muraasni hin jiru. Inni kunis kan uumame ijoolleen samoonii goolii iskoor gochaa turan sababa miidhamaatiin waan hin hirreef tapha isa taanutti nuugaa waan ta'eef sirreeffama fudhanneetoo isa taanu keessatti ijoollee baay'ee iskoor gochuu danda'an hiriirsineetoo qabxii kana caalu fiduudhaaf hojjennaa jechaadha. Deeggartoonni baay'ee jiraattonni magaalaa Naqqabteetis haa ta'u magaalaa Muka Xurrii bakka adda addaa jiraniitoo qabxii keenya achittis ta'aniitoo warri nu hordofaa jiran muntaarboodhaan dhaggeeffatanii jira waan ta'eef isa taanutti taphoota amma lamaan dabre keessatti tapha qixxeedhaan baanee fooyyeffanneetoo injifannoodhaan akka deebinu abdii guddaa qabna jechaadha. Kanaaf deeggartoonni keenyas kanaan akka nu eegalan dhaamsa dabarsa.